Islaamummaa faaya ifaan dhaabnee jalina qulqulluu dogoraan qabne faaya caaloo arganne badhaasa dandami laangine yobboola mi'aasa. Hi guys, jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanala kee jalatti argamtan hundi keessanuu jirtu baga jiraattanii. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarra isinii qabadhee dhufe waa'ee dibata rifeensaa jechuudha. Waa'ee dibata rifeensaa. Hordoftoota kiyya waan ofii kiyya fayyadamee na fayyadee jijjiirama arge isinillee akka itti fayyadamtan barbaada jechuudha. Wantoota irraa fayyadaman tambanalii gubbarra isinii kaa'e yookaan osoo kallattiin viidiyoon tokko isaatiin isinii agarsiisee hedduu natti tola. Xiqqoo ammaa fi natti hin tolle yeroo biyyaraa wantoota itti fayyadamu irraa fayyadamu. Isinitti argisiisaa akkanatti immoo yoo isinitti hime tokko irratti dhugaa dubbachuuf rifeensa kiyya kana siin dura jechuudha. Wantoota sila viidiyoo yuutuubii irratti waan akkanaatti godhan rifeensi dheeressaa, rifeensi ni laafaa, kan caccabu kan buqqa'u hin dhaabbataa jedhanii namoonni hedduun viidiyoo irraa dalaganii irraa hojjetan viidiyoo san hedduu anillee ilaale. Killee manatti nafne, shunkurtii manatti nafne. Wanni marti manatti nafne jechuudha. Rifeensa laafisaa, rifeensa dheeressaa akka hin caccabne godhaa jennaan rabbiin illee irraa nama gaafataa jechuudha. Wanni kun tokkoffaa waan namaati, waan kenna miti. Killee mana madaamii keessa fuunee itti fayyadamnu. Akkasuma shunkurtii mana madaamii keessa fuunee itti fayyadamnu waan kenna miti, waan namaati. Waan namaa kana namni iznii namaa godhu malee hin ta'u jechuudha. Haraama. Nuti osoo hin beekin irraa fayyadamaa turre. Kun hunduu haraama, rabbiin nu haa dhiisu. Of duraaf immoo nama waan namaa beekeetiniin irraa of dhorgu rabbiin nu haa taasisu. Lammaffaarratti immoo neema rabbiin irraa nama gaafataa jechuudha. Neema rabbiin irraa nama gaafataa. Neema tokko waan nyaatu dhabee tokko waan dhugu dhabee rakkataa jira jechuudha. Fakkeenya uummata Suudaanii yoo ilaalle, uummata Filistiinii kan waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee jiraataa jiru yoo ilaalle, nu asitti rifeensa keenya dheeressuuf waan namni nyaatu enqulaalii ta'e, shunkurtii ta'e, abukaadoo ta'e, muuzii ta'e matatti goonee mataa keenya dheeressuu fi nee'emaa namni gara nyaatu nuti matatti itti fayyadamnaa jechuudha. Yeroo hedduu waan argitanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf walaa rabbiin haa dhiisu. Anillee itti fayyadamaa ture waan akka muuzii, waan akka shunkurtii, waan akka killee, waan akka maayineesii kana itti fayyadamaa ture jechuudha. Rabbiin haa dhiisu. Kanaafi san hundaa fayyadamees faayidaa takka agarre jechuudha. Lammaffaa neema rabbiitti safuu. Tokkoffaa neema rabbiitti safuu. Lammaffaa haqana waan namaatti itti fayyadamuudha. Akkasii rabbiin kan hundarraayyuu nu haa teessu. Osoo hin beekin wallaalummaa kenna nu marti kenna itti fayyadamne garuu har'a haraama falaala waa hedduu barnoota baranne addaan baafannee namni iznii namaan godhi wanti nama haraama. Akkasii sanii fi anillee viidiyoo kana irraa dubbadhe jechuudha. Sanbichaa miti baasii hedduu baasee jechuudha. Shaamboo garaagaraa, qibaatii garaagaraa, suura irratti wanna hunda tottolchanii kun akkasii yoo jedhan baqa suura malaalee waan akkana shaamboon akkana bareeda, kireemiin akkana bareeda, qibaatiin akkana bareeda, zayitiin akkana bareeda baasii hedduu itti baasee jechuudha rifeensa kiyya. Garuu mataan kiyya kardaadaa mataa jabaataa ta'e malee mataa muluma hin qabne miti. Mataa jabaataa ta'e qumatiin isaa hin dabalu. Mataa jabaataa ta'e jechuun qumatiin isaa hin dabalu. Garuu osoo qibaatii isa tasmaama'u argate mataa dabaluudha jechuudha. Qibaatii isa laaffisu osoo argate immoo mataa laafuudha jechuudha. Akkasii mataan nama tokko akkasii tokko uumamuma laafadha, tokko immoo uumamuma jabaatadha. Tokko immoo kan jabaatayyuu ta'e guyyama keessa yoo qibaatii bareeda argate kan laafuu hin jira jechuudha. Akkasii mataan kiyya. Qibaatii bareeda argatee jennaan ni laafallee ni dabalallee qumatillee ni dabalaa jechuudha.
akkasuma isinillee akka irraa fayyadamtanii fi wanni kana maraa ashannafee kana maraa dursee baasii hangana takka ittiin baafne jechuudha mataa kiyyaan waggoota hedduu biyya namaa kana keessa jirutti waa rifeensa kiyya caalee jedheetini waan qalbiin tiyya na feete biteetuma mataa kiyyatti godhaa ture jechuudha. Egaa wantoota nyaataa waan akka ruuzaa kanneen kana hunda itti fayyadame meeshaan araba manatti nafni waan akka ruuzaa, waan akka muuzaa, waan akka shunkurtaa, waan akka wanti sila abukaadoo kanneen kan abukaadoo gisee tokko garuu gisee tokko qofa maallaqa kiyyaan bitee abukaadoo jarri manaan qabanii maallaqa kiyyaan bitee abukaadoo firee sadii widdiidha. Firee sadii mataa kiyya dibadhee jechuun mataa jijjiiramta kan agarree jechuun namoo abbaa ta'eef qabaa jechuudha. Shunkurtillee danfisillee itti godhee cuunfillee itti godhee waa takka himaa jijjiiramta kan agarree jechuudha. Ruuzallee bilcheessee daakee maashinattillee akka muuziitti muuzillee itti godhee killeellee itti godhee homaa jijjiiramta kan agarree gara kiyya. Warri isinii qajeelee jijjiirama argattan jedhama garuu taane jechuudha waan hundayyuu itti godhee naaf hin taane. Achumaani kan kana mara ashannafe quruunfudii waan gatiin isii salphaa taate ammallee bishaanumatti danfistee bishaanuma isii bakka jedhanii waan akka afuufayiitti akkanumatti itti afuuftaa jechuudha yeroo hunda adda mataa kee filtuun guyyaa guyyaan osoo filanii mataan kee amma guyyaa yeroo filee quruunfudii sana akkanatti itti faffacaasu akka ajaa'ibaa kanatti dabalaa jijjiiramallee qabaa jechuudha. Akkasi quruunfudii sana wanni ga'u hinumaa hin jiru jechuudha. Tokkoffaa firee 10 shaamboo kan kee keessa keettee xiqqoo shaamboo bishaan itti dabaltee akkana shaftee bakka akkasumatti shaamboo sana haga gaafa shaamboon sun dhumuuti fireen quruunfudiin sun wajjumaan fayyadamtaa jechuudha. Bareeda ammallee quruunfudii firee 10 bishaanitti distiitti danfistee waan qadaada qabu wayititti distii guddatti danfistee bishaan sanatti haga ija tokkoo ni fayyadamtaa jechuudha. Guyyaa galgala yeroo raftu mataa kan keetti afuufattee filattee bakka mataa kan kee bakka lamatti dhayattee raftaa jechuudha. Quruunfudii san wanni gahu hin jiru jechuudha. Ani wanni mataa kiyya naa jijjiiree alhamdulillah rabbil alamin quruunfudii sanii jechuudha. Quruunfudiin faayidaa guddaa qabdi. Quruunfudiin akkanumatti dhuguufullee akkasii rabbiin nama irraa fayyadama rabbiin maa taasisu inshaallah faamilee kiyya. Quruunfudiin faayidaa guddaa qabdi itti fayyadamaa isiniin jedha. Faayidaa guddaa qabdi quruunfudiin faayidaan isii hanganan jedhamu itti fayyadama inshaallah. Hanga yoom namni mataa wiigii wajjin dararamaa wiigiin immoo hanga yeroo saniitiif malee yeroo garii immoo nama saalfachiisaa jechuudha. Wiigii wajji rakkachuurra wiigiin akka waan ergisaa tokko jechuudha. Wanti ergisaa wayita saniif itti fayyadamta malee wayita kaan lafa keettaa jechuudha. Meeshaa ergisaa tokko yeroo sun fayyadamta eegasii yoo geessite immoo hin galchitaa jechuudha. Waan keeti miti jechuudha. Wanni kan kee immoo yoomuu si gammachiisa yoomuu itti gammaddaa jechuudha. Kanaafuu akka ustaaz Sheek Amin Ibroo baanu shubbisullee baatu zeetuma san filadhu jedhanii jechi isaanii hundi nama kolfisiisaa jechuudha. Shubbisullee baatu kennuma kama rabbiin uumamaan nuu kenne kana qaqqabachuu fi tolfachuu wayyaa. Isin wallaaltaniiti miti ani viidiyoo kana kan irraa hojjedhu irra caalan keessa hundi keessanuu beektanii ijoollee haaraa dhufte taate malee warra waggaa tokko warra waggaa lama isa reefu haaraa dhufe yoo taate malee hundi keessanuu beekta warri duraan turtanii namni hunduu dubartiin hunduu bareedumsa ni feeti dubartiin hunduu rifeensa qabaachuu ni feeti jechuudha. Bareedumsa faaya waa hunda hin jaalatte jechuudha. Dubartiin faaya bareedumsa hin jaalanne hin jiru namni bareedumsa faaya jibbu hin jiru jechuudha. Namni hunduu osoo rifeensa dheeraa qabaatee osoo bareedumsa qabaatee hawaa bareedumsi fuulaa immoo uumama rabbiin namaa kenne isuma qaban san dhiqatanii tolfatanii filatanii yoo of bareechan alhamdulillah ni'maadha jechuudha. Mataa dheeraa fi wiigii ofitti kaa'uun immoo nuun fayyadu jechuudha. Maaliif gisee tokko godhatte gisee tokko ofirraa baafatte meeshaa ergisaati jechuudha. Meeshaan ergisaa gabaabumatti namatti hin tolu jechuudha. Huma keetu sitti tola huma keeti yoomuu ani itti fayyadamaa waan kana yoomuu wanti kun narraa tola jettee ati itti gammaddu wanti ergisaa immoo namatti hin tolu. Kanaaf ani viidiyoo kana isinii dalage namoonni hedduun maqaan isaa wiigii matatti diratanii yeroo kaaniin bareedanii gaafa wiigii sana achi ofirraa fuudhanii fakkiin daarii hin qabu jechuudha. Maaliif teennuma san kan rabbiin uumama nu kenne san tottolfachuu fi filachuu waan sila
jijjiirama irraa arganne sana obsaan yeroo mataa akka lama fayyadamnee dhiisuu osoo hin taane yeroo dheeraatti obsaan itti fayyadamnee das nama jedha jechuudha. Mee amma mucaa wiigii diratee nama akkeessa tokko viidiyoo isaa cinaa kaa'ee ilaaltanii jechuudha. Baay'ee tokko dubartii akkeessaa jira jechuudha. Edaanii mataa se'aa. Edaa isin kana godhattanii nu sobdanii miidiyaa irra yaatanii kana godhattanii nus alhamdulillah erga rabbiin kiyya na uume takka wiigii hin godhanne alhamdulillah mataan kiyyallee mataa nutti mammaakasa sanillee miti alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin galanni haa ga'u. Intala mataan gurra hin geenne ta gurraan hin dhageenye jedhanii mammaakanii jechuudha. Maaliifi kanaaf intala mataan gurra hin geenne ta gurraan hin dhageenye san akka nuti hin mammaakne kan qabnu san filachuu fi tolfachuu jechuudha. Kan uumamumaan immoo mataan isaa hin dheeranne mataan isaa uumamumaan hin laafne tu jiraachuu yoo akkas jedhan immoo nama akkasiisan tuqaa dubbiin jechuudha. Haa ta'u maal gonari alhamdulillah hunduu kenna rabbiiti. Rabbiin waa hunda wal bira namaan kennu tokko mataa dheeraa kennee fi tokko funyaan battee kennee fi tokko fuula gadi qal'isee bareechee tokko fuula fungaa godhee tokko rabbiin akka nama uumaa jechuudha. Rabbiin waa hunda wal bira anumaa haa kennuun hin taatu. Hunda kenna alhamdulillah waan sammuu qabaachuu aqlii qabaachuu miila harkaa luka qabaachuu sammuu itti yaanu qabaachuudha. Alhamdulillah ni'ima rabbiiti. Wanni hunduuf ni'ima rabbiiti biyyoota biraa olaalle kan luka hin qabnetu jira kan harka hin qabnetu jira irra caalan isaa jechuudha. Alhamdulillah ni'ima caalu kanaafi kama qabnu san tolfachuu barbaachisaadha. Maaliif waan silaa dandeenyu immoo waan qabnu san bareechachuu fi tolfachuu fi miidhagfachuu fi itti gammaduuf jechuudha. Kalas waan dandeenyuun waan san bareechuuf waan qabnu san tolfachuuf yaallaa jechuudha matama keenya san. Wiigiin godhatinaa isiniin jedha dhaamsa kiyyaa matama teessan tana ganamas galgalas yoo itti hirribaa kaasanii saf jettanii kaatanii zayituun bitadhaa jedhan akka kiyyatti wala zayitii maarree waliin zayitiin gosa 100tu jira zayitii vaatikaa zayitii maarree kanatu jira. Kana maraayyuu dhiistanii zayituuniin bitattanii zayituun itti fayyadamtu isa tokko bitattanii ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 itti fayyadamtanii jechuudha. Dhikkistanii mataa keessan ganama yoo kaatan saf jettanii osoo gara dalagaa hin kaane dibattanii itti fayyadamtanii. Kanaaf irraa fayyadamaa hanga yoom nun wiigiin nama qeeqaa hanga yoom wiigii ofirraa baasnee wiigii ofitti dirraa jechuudha. Kan dhugaa dubbachuu fi durarratti viidiyoo irratti dubbadhe takka erga guddadhee of beekee gana ga'ee takka wiigii dirradhee hin beeku alhamdulillah. Namoonni tokko wiigii diratanii jechuun bareedumsa mataa ofii of bareechuuf wiigiin ergisaa gaafa wanni ergisaa namarraa deebi'e nama saalfachiisaa jechuudha. Kanaafuu mataan ofii yoomuu nama saalfachiisuu jechuudha. Kama qabatan isaan filatanii tolfatanii qibaatii itti dibatanii inni haa dheeratu didullee guyyaa yoo filatanii bakka lamatti dhahatanii jechuudha. Qurunfudiin kun immoo jijjiirama baay'ee qaba jechuudha. Maaliif yeroo takkaan ni miti kan nama jijjiiru yeroo 2 miti 3 miti. Ittuma zalleessistee ji'a 3 waggaa itti fayyadamtaa jechuudha. Maal mataa kan galgala yeroo raftu